Viidiyoon isin guyyaa guyyaan tiktaaka irratti maxxansitan yoo isin irratti gubanii isin cinqan karaa salphaa ta'een viidiyoo gubate akkamitti deebifatuu dandeenya? Aappii tokkollee osoo hin fayyadamin osoo nama hin gaafatin karaa salphaa ta'een viidiyoo kan hanga dhumatti yoo kan daawwattu ta'e viidiyoo kee ka guyyaa guyyaan namni isirratti gubuu fi akkasumas kaampaaniin kaasullee iyyannaa galfattee karaa salphaa ta'een ja'a lamaa sadii keessatti akka inni si deebi'u godhatuu ni dandeessa. Kanaafuu isteeppii itti aanu kana yoo hordofte harka keetiin viidiyoo kee ka gubate deebifatuu ni dandeessa. Haala kanaan viidiyoon tiktaaka irratti isin poostotta yoo kan isin jala remove ta'uu taate jechuudha. Fakkeenyaaf laayikiin isin asirraa qabdanillee viidiyoo kana eega isin gubdanii ni gubata waliin. Kanaafuu furmaata isaa karaa salphaatiin akkamitti akka viidiyoo kana deebifatuu dandeessan deeqaa muraasa keessatti isin argisiisa. Laayikii fi sheer sabskraayibii hin dagatinaan isinin jedha. Hordoftoota kee kallattii maaniin isin argisiisa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. Viidiyoo tiktaaka irratti poostitanii tiktaakni ufuma isaatiin isin jalaa kaase isinirraa remove godhe akkamitti akka iyyannaa galfatuu dandeessan karaa salphaa ta'een viidiyoo kana deebifatuu ni dandeessanii jechuudha. Viidiyoon keessan dhibbatti yoo kan seera tiktaaka kana hin cabsine ta'ee jechuudha. Kun akkuma argitan hordoftoota kee jala kanatti mata duree communicate guidelines violation view data ka jedhu kana jechuudha. Mata duree akka kanaa qabatee kan isin dhufe isuma kanarra cuqaastanii jechuudha. Isuma kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Ni eeggattu amma inni isin banu hordoftoota kiyyaa gar fuulduraa deemaa jira jechuudha. Kun amma akkuma argitan hordoftoota kiyyaa haala kanaan viidiyoo remove nuun jedhee jira. Viidiyoon kun remove tahee jira nuun jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu viidiyoo isa kana viidiyoo tokko fakkeenyaaf kan view guddaa argatee laayikii baay'ee qabu kan namarratti gubatuutu jira jechuudha. So isa san akkamitti deebifatuu dandeenya? Gubulleef xiqqishoo namatti ulfaata. Akkamitti iyyata galfatuu dandeenya? Gar fuulduraa deemtanii haala kanaan yeroo inni isinii fide isteeppii baay'ee xiqqoodha jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu maal godhuu qabdan hordoftoota kiyyaa? Gubbaa kanarratti kun akkuma argitan asirratti apply jedhee jira jechuudha. Kanaafuu isin kan isinirraa eegamu hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Seera isaallee fakkeenyaaf yoo dubbisuu barbaadanillee asumaan fakkeenyaaf more bakka jedhu kana cuqaastanii yookaan gama gadiitiin communicate guidelines ka jedhu kana cuqaastanii dubbisuu dandeessanii jechuudha. Waa baay'ee miti seerri isaallee asiin cuqaastanii baruu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Tole amma asirratti rakkoo fakkeenyaaf asirratti kun akkuma argitan disagree fi asirratti agree fi disagree jedhee nuuf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf nu amma iyyannaa galfatuu deemna waan ta'eef wanni kun fakkeenyaaf rakkoon keenya furame moo hin furamne waan fakkeenyaaf yes or no waan jedhamu san jechuudha gabaabdumatti. Kanaafuu amma asirratti nuti maal goona rakkoon keenya hin furamne waan ta'eef maal goona hordoftoota kiyyaa asirratti disagree goonaa jechuudha. Agree yoo goone fakkeenyaaf nuuf milkaa'ee jira. Fakkeenyaaf wanti nu iyyatuuf deemnu kun akka nuuf milkaa'e akka wanti kun seera guideline kana dhibbatti cabse amannee fudhannee jira jechuudha. Viidiyoon kiyya eeyyee seera guideline cabsee jira waan jedhamu agree goonaa jechuudha. Yoommoo viidiyoon keenya seera tiktaakaa hin cabsine dogongora kaampaanii tiktaakaati jennee iyyata galfatuuf barbaanne jechuudha. Disagree ka jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Nama fakkeenyaaf viidiyoon kun seera tiktaakaa waan hin cabsiniif jechuudha dogongora isaaniitii waan ta'eef maal godha disagree ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik godha. Disagree godhe sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa hordoftoota kiyya. Fagoo hin deemina fakkeenyaaf namoonni keenya irra baay'een jechuudha. Afaan Ingiliffaa kanallee baay'een ijoolleen keenya kan hin fahamne hedduutu jira jechuudha. Sirrittiin isin argisiisa isinillee jechuudha hordoftoota kiyya. Karaa salphaan barreeffama akkam akka itti barreessitanii fi eessarratti akka tuttan hundaa'u isin argisiisa. Isin hordoftoota kiyya warri fakkeenyaaf dubbisa hin beekne yeroo akkanatti isin dhufe barreeffamuma kana gubbarraa gadi lakkaawwadhaati hordoftoota kiyya asirratti jechuudha kan sadaffaarra jiru kanarratti cuqaastuu jechuudha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kiyya hin cabsine seera guideline. Warreen dubbisa beektan silaa beektu my video did not violate the communicate guidelines ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastuu jechuudha. Viidiyoon kiyya seera tiktaakaa hin cabsine kan jedhu falmattuu jechuudha. Kanaafuu maal godhuutu isinirraa eegama? Haala kanaan fuuldura geengoo isaa jiru kanarratti halluu diimaa kana dibdanii jechuudha. Seera kana hin cabsine dogongora kaampaaniiti seera kana hin cabsine jettanii falmatuuf amma falmiitti jirtan jechuudha. Viidiyoon kiyya seera keessan hin cabsine jettanii falmiitti jirtan waan ta'eef maal gootu isa kanarratti halluu diimaa kana dibdan. Warreen dubbisan beekne isiniin jedheen jira sadaffuma ka jiru kanarra gubbarraa gadi lakkaawwattanii kan sadaffarra jiru kanarratti haala kanaan geengoo kanarratti halluu diimaa kana ni dibduu jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya jala kanatti kabbuutanii maal argattu submit jettu argattanii jechuudha. Nama asirratti submit godha jechuudha. Asirratti submit irratti cuqaastu yeroo tokkoofi
gar fuulduraa deemtu. Kun amma akka argitan haala kanaan jechuudha feedback submitter nuun jedhee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Gama gadii kanatti daniitu jira jechuudha. Kanaafuu maal gootan isin dan ishee tana akkanatti keessaan baatanii dan gootu. Dan godheen amma sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Ammallee hin finne isteeppii tokkootu nu hafe hordoftoota kiyya isa xumuraati amma karreefuun tana agarii jedhu suni haala kanaan keessatti gaddeebi'ee naa tuqamee hin danda'u jechuudha. Maaliif waliin galluun jechuudha gaa karaa jirra waan ta'eef an falmiittiin jira. Kanaafuu gaafii isaan na gaafataniif ani falmii kiyya cimseetiin itti fufaa jira waan ta'eef kun immoo karaa faallaa isaaniitiin deemaa jira waan ta'eef kun keessatti gaddeebi'aa naaf hin cuqaafamu amma yoo nan cuqaasaa jedhee haala kanaan sirreeffatu kana ifaami hordoftoota kiyya isiniif galaa jira yoo isiniif galuu baate komentii jalatti irra deebiin isiniif hojjedha komentii jalatti naaf barreessaa isiniif yoo ifa tahuu baate haala kanaan yeroo as dhuftan gubbaa kanarratti ol deebitu apply ka jedhu argattu hordoftoota kiyya sirriitti hordofaa. Apply ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu irratti cuqaasaan amma apply goota iyyannan galchuuf deema apply godheen jira sana booda akkuma argitan hordoftoota kiyya haala kanaan mata duree violation jedhu kana qabatee isiniif dhufa jala kanatti hordoftoota kiyya kunoo akkuma argitan submit nuun jedha ammallee macarrasharra jira amma submit ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha waan asirratti hamma ammatti geggeessitan kana mirkaneessuuf submit gootu anamma submit godha hordoftoota kiyya sirriitti hordofaa sana booda viidiyoon kun bakka reefuun tan asirratti viidiyoon jirtu san hordoftoota kiyya fidee sa'a asirra nuuf kaa'ee maal nuun jedha jalatti apply recovered nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan amma iyyannaa galfannee jirraa jechuudha fedhu sa'a 24 yoo fedhe sa'a 2 sa'a 3 keessatti isiniif deebi'uu danda'a viidiyoon keessan sun isiniif galaame hordoftoota kiyya isin akka kanatti eega cuqaastanii hinuma dhiistan waan takka wanni isin gootan tokkolleen hin jiru jechuudha haala kanaan eega itti ergitan amma waan hunda itti erginee jirra hordoftoota kiyya fakkeenyaaf viidiyoon gara keessallee kan itti iyyatamu ni jira TikTok keessa yoo warning irra isinirraa jiraate karaa keessatiin kan itti iyyannaa galfatamu ni jira kun amma viidiyoo direct yeroo masan isin jalaa gubate irra deebiin akka isiniif laalamu godhatu ni dandeessa yoo viidiyoon keessan 100% seera TikTok guideline kana kan cabsu tahe isiniif hin deebu kana dhibbaan dhibbatti itti amanuu qabdan yoo immoo viidiyoon keessan seera qabeessa tahe dogongora kaampaaniirraa kan dogongoraan remove ta'u tahe isiniif deebi'a jechuudha za'a 2 za'a 3 keessatti isiniif deebi'a jechuudha yoo immoo seera san kan cabsu ta'e miseejillee isiniif hin ergan achumaan itti dhiisanii guyyaan garuu akka ati irra deebitee riippoortii gootuuf carraasiif bananii jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffatanii eeggattuu jechuudha. Amma guutumaan guututu keessaa baataniituma eeggattu jechuudha viidiyoo kan amma guutumaan guututu keessaa baataniituma guyyaa inni isiniif itti gadhiifametti eeggattan yoo guddate za'a 24 eega san booda kallattiin isiniif gadhiifama yeroo tokko sa'a 2-3 keessatti illee namaaf gadhiifama jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha viidiyoon har'aa kana fakkaata hordoftoota kiyya baroomsa irraa kana akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa hubattan abdiin qaba hordoftoota kiyya maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godhaa guddisaan isiniin jedha chaanaalli kun kan keessanii hordoftoota kiyya viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'ee namni irraa fayyadamuuf like tuquu hin dagatinaa hiriyoota keessaniif keessaa fi karaa hundaanuu share waliif godhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya yaadaa fi komii qabdan bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha kan isiniif deebisu ta'a viidiyoon har'aaf qopheeffadhe asumarratti kan raawwatu ta'a viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.